jetti obboleettiin ture. Ilma madaamiitii yeroo ulfaa'ee ani hanga dhufe waggaa tokkoof ji'a 8 keessa jira. Garuu yeroo jalqaba buddeedhaan na budeeti. Haga siyaas garuu fedhuma kiyyaan wajjin jiraataa ture hin jaaladhe. Adeemsuma inni natti dhiyaatu jaaladhee ture. Amma garuu ana ulfa ji'a 5 ta'ee maatiin irratti bareena gaafate jennaani maatitti hime haati u'uu jettee kazaan amma booda itti dhiyaatini ilmoo kan kee yoo deette ilmoo nuu kennite gara biyyaas galchina naan jedhanii haga deettuu qofa taa'ee nyaadhu dhugi hojiileen hojjetin jedhanii sarratanya biraallee fidanii jirani haga da'uu qofa haga deettuu qofa mana keessa teettu jechuun seenaan adda akka Maashaallah dubartiin barana maraattee baay'ee dubartoonni al takka taaptaabii sana arganna gadi hin ta'anii bara taaptaabitti mafaana fiigu taaptaabii faana fiigu qullaa buusanii maaliif seetan dubartoonni tokko dhirsa namaa jala deemaniitu niitii qabu jala deemanii taaptaabii akkuma godhuun malee maaraga sakamii seetan isheen kun faa amma nuuni warra biyya arabaa hojjetee galellee nu gowwomsitu. Warra hin beekne gowwomsiti. Amma maayitti sanu gudii dabar dura na gudee deette. Misxirri immoo maayinni jechuudha. Guyyaa tokko siyaa gudeedu okee. Inni isheenitti gaafa isa gudee damte miti kan isheen ulfoofte moo waan ajaa'ibaa. Namichichi toshee gudeede natti fakkaata. Toshee taphattame fakkaata. Numa nafsiitti mi'eesse natti fakkaatatti ofii nan jaalladhen jettu afaan guutte. Ibidda diimaa afaan keessa kaa'u ture. Nan jaalladheedha namni sanuu wanti qabdi bar biyya. Jaarsa qabdi, ijoollee qabdi, maatiin qaba biyya abbaa manaan qabatte immoo seenaa ishii dhumarra jechuudha. Namni dhirsa qabu, namni abbaa manaa qabu, namichichi kun dirqi haa jennu kan akka arabaa sodaattuun immoo hin jiru barsanuun beeknamti. Isaan ikkoo fuula kee ilaallatu dura riisarchii sirratti hojjetu. Isaan ikkoo nama teekinooloojiidha bara nama ammayyaati bara gagamaa miti bara araboota jechuun gagamaa miti ofii isaaniiyyuu poolaayitiidha. Amalaan nama kadhatu amalaan nama faana jiraatu bara. Nama ammayyaadha anyway sun nama dirqisiisan waan akkasii irratti jechuudha. Dura fuula kee ilaaluu akkaataa itti dhiyaattu waan ati faana hojjettu waan ati faana kolfitu deebii akkamii akka deebistuu fi huneetaa kee hunda yeroo ilaalanii sarchisi godhanii wanti ittiin kun yoon akkas jedheen humaan gootu yookaas ishii jettiin afaanoo akkana taateedhe dura fuula kee ilaallatee ka'eetu si gaafata sanuu sin gudeedu hin sodaata. Qallaadhi eeguun sodaata si sodaata osoo hin taane warra sodaata maatii sodaata haadha abbaa waanuma xaqilaalaa zarii ta'e hin sodaata. Waan kun waan badaa waan ta'eef isaan baay'ee maqaa isaanii kabaja isaanii baay'ee eeggatu. Osooti badeesee amma dhaqeen maamaatti abaabaatti ibeelutti himattee karaa ati baate hin seenu kushinaallee tooti jirtuun dhufu si baqata. Amma giiftiin jala utaaltee faana kolfite jettee kushinaa keessatti akka faana dhadhaabattee namni dhufu faana tuttuqxe maal tuttuqxe jetteetu amma dhiira miti innis guyyaa tokko gaafa inni barbaade dhaqee faana ciisu isa gaafa lammataatti mi'aaye sukkaara kan lubbuu keessaatti itti dhaate. Fayyatti dubartii biteedha kuttaas jala yaa'aati hoolonni akka shi'ee dubartiidha maanikoo biyya arbaa argeen dhufe bara. Akkaataa itti dhiyaattuun sitti dhiyaatu abbaate yoo ati nabrii yookaan maal qeerransa taate namni maqaa kennu si sodaata waamee osin ajajatu dargaggeessi mana keessa jiru immoo hundaa'uun yoo ati akkana taate ta'eyyuu maqaati isaa bada hin bada waan ta'eef jiruusaa bada waan ta'eef. Wallaallee amma na dirqisiise ishuma gaafa dirqeeyyuu waan si dirqisiise hin qabu. Tokkoffaa araboonni humna iyyuu hin qaban humna ittiin gadi si qabee si dirqisiisu barbaannan. Humna ittiin gadi si qabee si dirqisiisu illee hin qabu. Dargaggeessa biyya keenyaa seetee dargaggeessi biyya keenyaa koo alatti utaalee guddate mukarraa kufee guddate isaan kun akka hunqolaaliitti qosh jedhan lallaaftuudha nagarree humna waan jedhamu hin qaban maaliif jabeessamanii guddifnee alatti utaalanii guddinee manuma keetti ushurruutu yan qanansiisamanii guddatan isaanii akka dubartii lallaafa dhiirri isaaniis araakish amma nu ulta kaama maalan godha qoqaani kootu seenaa isaan fite oduu maala oduun akkasii odeessuu ishee akka ishiin namarraa toltu masma innaa achi maal jetti
taabtaabii gaafa jalqabaa toshee taphattame fakkaata. Lubbuu kee gaafa itti mi'aawu fedhiidhuma kootiin faana ciisuutti ka'eette. Erga mana sana dhaqxe waggaa tokkoof ji'a 8. Waggaa tokkoof ji'a 8. Achii booda fedhiima ishiitiin faana antini jechuu jalqabdee booda ulfaataate. Isa kamiin isa fedhii ishiitiin faana cicciiste gaaggaappiin jiramti yeroon jira hin beekamaa turteetudha kan isheen ulfaataate jechuudha. Achii narratti baranii jette. Ulfi yeroo ji'a 5 ta'uu hin baran. Haati maatii mana keessaa irratti baran. Achi booda maanni wanti kun jedhanii na gaafatan itti himte. Dhugaa jiru itti himte jechuudha. Isa booda maal godhure jarittiin nama gaarii ta'uu isaanii gaasitti bartu. Haadharraa kaatanii madaamiirraa kaatanii manni sun mana nagaa mana seera qabeessa mana tasgabbii akka ta'e akkamti bartu seetanii mana rabbii sodaatu akka ta'e akkamti bartu seetanii maal jedhaniini taa'ii jedhanii bakka waan kana qabadhuuti taa'ii callisii taa'ii hojii isin hojjetiin maallee hin godhini mucaa kana gaafa deessu mucaa asumatti nuu dhiisteetu ofii kee gara biyyaa si geggeessina mucaan hin guddifanna ati garuu si geggeessina haga sanatti garuu taa'iti humaan hojjettu jedhanii hojjettu kan biraa fidanii taa'ii nyaadhu dhugii boqonnaa godhi isa booda madeessutti umaas hin dubbatini jedhanii akkanatti walii natti himanii kanadha kan isaan natti himanii jette. Ani immoo iyyuu jette biyyaa maatiin qabaa. Abbaa manaa qabaa. Amma akkamiin ta'aa? Akkuma isaan jedhan mucaa kanatti kenneenii biyyatti galamoo mucaa kana fudhadheen achii badamoo akkaman ta'aa jette. Moo mucaa kana fudhadheen biyyatti galamoo mana sana keessaa ba'e akkaman ta'aa jette ilaali amma isaan gaarummaa mana sanaa osoo madaamii ta'e dhooftee waan ta'e gootee lip gootee hin duuteetti eenyu isaan gaafata eenyufaa gaafatame ijoollee keenya haga yoonaa dhumanii eenyutu gaafate kaan fooqirraa kufee kaan hammaama keetti kufee kaan gorfaa keetti du'ee argame kaan midiri shinoo ta'e eenyutu gaafate ishii kanas waan ta'e gootee kun maqaan na baddee jiruun koo baddee jettee silaa intaloo kana waan ta'e gootee lip gochuu dandeessi. Aaramni kun rabbi sodaatti. Bisaani rabbiin sodaatti maqaa ishii sin eeggatti. Kanaaf mucattii kanallee humaan goonee mucaanuu kaayii ofii gara biyya keetti lattee galii bakka furmaanii jiru kanumadha. Mucaa faana galee hodhanis rakkoodha bara. Mucaa arbaa fuutee galte irsinna si lip godhee haajjeesu inni kun immoo na shingaltu. Warri itti ba'anii haala qaxaqqaxanii haajjeesanii maan duuni reeffi kee maan galle kan namaa reeffa galama akka jedhanii fi gaafa isheen mucaa fuutee galtu mucaa arbaa sanuu tokkoon akka za'een bara. Morokoo wayii adii mucaa adii fuutee gala maa reeffi kee maan galle eerpoortii madaqanii ati du'aan kee maa gaduu didee ni kaanoo du'ee galaa jedhaniin. Hin jedhummaa inni basuma qalaa inni nama aarsu kan hin jedhama miira keessi gashe waan ta'eef na intaloon keessan akkanatti taabtaabii mi'eeffattee waan hin jirre argitee edaa wanti kun akkana mi'oofti lubbuu kee nama of sukkaara caala namni kanaaf of wareega ishee kanaaf of wareega kanatti immoo wareegamuun qabattee jala qabattee ji'a 5 guutuu jala qabattee booda laxxennaan garaan as bahe. Hin argame hin beekame kofiin amma yaa Oromoo mala naa mala ittas baate amma maal na gorsiitatte qa Oromoo amma maal na gorsiitu maal Oromootu si wajjin ciise Oromoo lubbuu isaa keessaa mi'eeffataa ture Oromoo taabtaabiidhaan rakaa wanti ni godhaa ture harakaata godhaa ture maanni tokko itti tolaa ture Oromootu si faana erebaakis nama dhibuu bar shamarran keenya dhugaa waaqa. Arabni hunkaan si gudeeduu miti. Utuu ta'e illee abbaa manaati kun immoo ilma dabar. Ilma madaa miti bara. Osoo abbaa manaa ta'e illee shin gudeedee inni xinnoo parsantii 50 wayii kee agarsiinaa fi guddaadhaa laata gudeeduu danda'a dirqisiisuu danda'a affanuu danda'a innee sanuu ijoollee keenya namni hin danda'u Itoophiyaa garmalee achitti kaanaan isaan ijoolleen keenya Itoophiyaa hojiin hojjetu gadi qabanii hojjetu garuu aarraanis akkuma sana hin beekamu amalli isaanii.
Gowwiyyaa itti Itoophiyaa gowwiyyaa itti madaamiin duratti yeroo ana faana wal loltu fa'a na sodaatti. Balbala kana qabee gaa godhee haadha ishee cabsuu ka'an aarii ishee jechuudha. Innaa sana maatti Itoophiyaa gowwiyyaa itti baqqaan sodaatti. Hin beekti akka nuni hammaannu achitti kaanaan garuu yoo nu tuqan malee immoo jara akka hin tuqnes hin beekti. Akka nuni akka Itoophiyaan mootummaadhaa wayii baqa baalagee wayii jala hin deddeemnes hin beeku. Amma garuu Itoophiyaan kun jala deddeemtuu taate. Dura akkas miti Itoophiyaan xuruudha hin filatamti. Dhiirallee hin barbaadan jedhu isaan Itoophiyaan. Filiiphiinii fa'aa kana warra Indooneeshiyaa fa'aa kanatu dhiira kana hin barbaadu mana keessa dhiira faana yoo haasa'an malee hojiin